Odeessa keenya guyyaa irraan tanaatiin artistii Kadir Martuun dhukkubsatee mana yaalaa seenee jiraachuun isaa dhagahame. Artistii Kadir Martuun hayyuu fi goota Oromoodhaa kan ta'e artistii Kadir Martuun yaalii ammaan duraatii fi reebicha yeroo ammaan duratti irratti taa'ameef qaamni isaatiin irratti miidhaa ga'ee ture. Yeroo ammaan tanaa irraa istiibuudhaan miidhamaa akka jiru dhagahame. Artistii Kadir Martuu yeroo ammaan tanaatiif bakka jirutti dhukkubbiin isaa akkaan ergatti hammaateef arganiif hospitaala seenee oduun garaa keessaatiin dhagahamaadhaa jiru. Kadir Martuun dhukkubbiin isaa guyyaa lama oleera jechuun dubbatan. Yeroo ammaan tanaatiif artistii Kadir Martuun yeroo dhukkubaadhaa jiru kanatti akkaaniif isa cinaa dhaabbatanii fi akkaaniif Kadir Martuu gara hospitaalaatti geessaniifis kan barbaachisu ta'uudhaas dubbataniiti jiran. Yaadni gara kaanitiin immoo artistii Kadir Martuun yeroo ammaan duraatiif miidhaa wayyaaneen irratti gaggeessaa turteen qaamni isaa akkaan kan miidhamee ture yoo ta'u, artistii Kadir Martuun falmaa mirga namaatii fi akkasumas artistiidhaan kan beekamu yeroo ammaan tana dhukkubbiin hamaa kan dhukkubsachaa jiramu. Artistii Kadir Martuu bira dhaabbachuudhaan namoonni hundinuu bakka jiranitti akkaaniif artistii Kadir Martuu gargaaranii fi akkasumas waayilaas godhaniif jechuu hawaasni sooshaal miidiyaa irratti dabarsaa jiran. Artistii Kadir Martuu yeroo hedduudhaaf falmaa